Addunyaa kanarra aangoon baay'ee ulfaataa ta'e tokko jira jedhamee yaadama. Innis pirezidaantii Ameerikaa ta'uudha. Sababni isaas pirezidaantii Ameerikaa taate jechuun geggeessaa addunyaa tana guutuu akka taatetti ilaalama. Ardiilee addunyaa tanarra jiran keessaa abdiin qabeenya dilbii fi beekumsa guddaa qabaachuudha. Addunyaa dursituu Ameerikaa akka taate kanuma hundi keenya walqixa beeknuudha. Biyyoota hiyyeeyyii irraa eegalee hanga biyyoota galii giddu galeeyyii qabanitti haadhaa fi abbaa taatee deeggarsa barbaachisu hunda taasisuudhaan biyyi daandii guddinaatti qajeelchitu Ameerikaa akka taate hayyoonni hedduun ni dubbatu. Haa ta'u malee biyya guddoo tana kan bulchu pirezidaantiin biyyattii mana akkamii keessa jiraata, akkasumas immoo eegumsa akkamiitu taasifamaaf kan jedhu namoota baay'eetti gaafii uumuu danda'eera. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan kun Gadaa Tiiviidha. Warroonni maatii keenya taatan baga irra deebiidhaan gara chaanela keenyaa dhuftan jecha, warroonni haarawaa taatan immoo Gadaa Tiivii haarawaa gara keessan dhufe waan ta'eef sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan kabajaadhaan isin gaafanna jecha kallattiilumaan gara odeeffannoo keenya addaatti ceenaa. Biyyoota addunyaa tanarra jiran keessaa harki caalu mootummaa mataa isaanii qabu. Mootummaa isaanii kanaafis eegumsi gahaa fi amanamaa ta'e ni godhamaafi. Haa ta'u malee akkuma qabeenyii fi humni isaanii garagara ta'e eegumsi mootummaa isaaniitiif taasifamus gargar kan ta'edha. Kana qofa osoo hin taane manneen keessa jiraatan dabalatee wantoota baay'eedhaan biyyi tokko biyya biroo irraa adda addummaa kan qabanidha. Maarri nutis kanumarraa ka'uudhaan waa'ee biyya guddoo addunyaa tanaa kan taate Ameerikaa pirezidaantiin geggeessan mana akkamii keessa akka galanii fi eegumsi akkamii akka taasifamuuf isin biraan ga'uudhaaf qabannee dhufnee jirra. Hanga dhumaatti yoo nu faana turtan akka ittiin bohaartanii fi irraa barattan abdii qabna. Akka afaan keenyaatti mana adii yookaan immoo akka warroonni adii waamanitti White House jedhamuudhaan kan beekamu manni pirezidaantii Ameerikaa ta'ee tajaajilaa kan jiru bara 1972tti magaalaa guddittii Ameerikaa kan taate Washington walakkatti ijaarame. Manichi kun yeroo ammaa kana umrii waggaa 200 olii kan qabu yoo ta'u, haalli inni ittiin ijaarame immoo akka balaa hojjettoota keessa jiraatan irra hin geenyeef jecha itti yaadamee bifa ajaa'ib nama jechisuun kan ijaaramedha. Manni kun kutaawwan 135, balbaloota yookiin balbala 412 fi kutaa qulqullina qaamaa fi mana fincaaniif oolu 35 kan qabu, akkasumas immoo foddaawwan 127 kan qabudha. Foddaawwan mana kanarratti argaman hundi isaanii daawwiti irraa kan tolfaman yoo ta'u, daawwiti isaa irraa tolfaman immoo pooliikaarbooneetii kan jedhamu tokkichi isaa sadarkaa 8 kan dalagamedha. Wanti biroo kan nama ajaa'ibu immoo foddaawwan kunniin rasaasaan kan hin cabne ta'uu isaaniiti. Kanaaf fakkeenya dhugaa kan ta'u immoo waggaa 10 dura jechuunis sadaasa 11 bara 2011 namichi maqaa isaa Oscar Ortiga Hernandez jedhamuun biyya Artaagoo jedhamturraa garas kan dhufe fageenya muraasa masaraa kanarra konkolaataa isaa keessa taa'uudhaan rasaasota raafaayilii 2 dhukaasuudhaaf foddaa kana kan rukute yoo ta'u, rasaasni inni dhukaase kun garuu foddaa cabsanii seenuu osoo hin taane foddatti bu'anii mallattoo xiqqoo ishee foddarratti uumuudhaan akka kufan hojii gaggeessaa manichaa dubbateera. Wantoonni biroo manicha balarraa eeguudhaaf fayyadan immootu dirooniiwwan achi keessatti argamanidha. Dirooniiwwan kunniin baay'inaan 2 kan ta'an yoo ta'u, isaanis tajaajiloota garagaraatiif kan oolanidha. Isaan keessaa inni tokko dirooniiwwan dhuunfaas ta'ee kanneen biroo eeyyama malee naannawa masaraa mootummaa kanaarra socho'an rukutuudhaan yookaan dha'uudhaan kan kuffisu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo wantoota naannawa sanitti dhoksaadhaanis ta'ee ifa galaan taasifamu kamuu osoo namni hin argin suuraa kaasuudhaan to'attoota keessa jiraniif kan erguudha. Dirooniiwwan kunniin gaaddidduu cararii kan qaban yoo ta'u, qaamni kaameraa biroo dallaa keessa jiran dhokatee balaa geessuuf yaadu yoo jiraate qabuudhaan balaa irraan ga'uu kan danda'anidha. Inni ajaa'ibaa kan biroo immoo waa'ee ittisa humna qilleensa masaraa kanaati. Waggoota 47 dura humna miseensa waraana qilleensarraa Ameerikaa kan ta'e Rooberti Piristan xiyyaara biyya Meeriilaand hatuudhaan osoo balaliisu akka tasaa dallaa White House keessa qubachiisuu fi akkasumas immoo waggoota 20 booda xiyyaarri biroo siidaa Washingtonitti bu'uudhaan masaraa mootummaa irratti caccabee bututuu irraa kan ka'e xiyyaarri kamiyyuu masaraa mootummaa Ameerikaa yookaan White House gubbaa akka hin dabarreef labsiin kaa'ame. Kanumarraa ka'uudhaan hanga hadhaatti paayiletii yookaan balaliisaan xiyyaaraa kamiyyuu
Beekees ta'ee osoo hin beekne masaraa mootummaa sana gubbaa samii jirurra nan darba jedhee yoo yaade hoggasuma misaayiloota hojii kanaaf qophaa'anii jiraniin diiteekti ta'ee kan barbadaa'udha. Fageenyi inni irratti rukutamu immoo akka caccabaan xiyyaarichaas masaraa kanarra hin buunetti itti yaadamee kan raawwatamudha. Eegumsi biroo immoo akka tasaa ta'ee balaan namtolchee yookiin uumamaa dachee Ameerikaa irra kan qaqqabu yoo ta'e iddoo itti dheessan lafa jalatti bifa nama ajaa'ibuun manneen qophaa'anii kan jiranidha. Manneen kunniin doolaara Ameerikaa miiliyoona 30 itti ba'uudhaan kan ijaaraman yoo ta'u pirezidaantii fi hojjettoota dallaa keessatti argaman akkasumas maatii isaanii hunda wajjin haal takkatti qabachuu kan danda'u wantoota isaan barbaachisu hunda guuttatee bifa adda ta'ee fi nama ajaa'ibsiisuun kan ijaaramedha. Saroonni dallaa san keessatti argaman eegumsaaf akka oolanis himameera. Saroota kanneen leenjisanii hojiitti bobbaasuudhaaf jecha doolaarri 70,000 ol irratti kan dhumudha. Saroonni leenji'anii ba'an kunniin dandeettii addaa kan qaban yoo ta'u dandeettii isaanii keessaa inni tokko nama haarawaa gara dallaa sanaa dhufe ija qofaan ilaaluudhaan adda baasuu kan danda'anii fi yoo namni kun balaa geessuudhaaf yaadde adabbii barbaachisu kan hanga du'aatti isa geessu irratti fudhatuu danda'u. Waa'ee nyaata pirezidaantota sanaa yoo ilaalle immoo akkuma beekamu mootummoonni hedduu nyaanni isaaniif dhiyaate summaa'uu fi summaa'uu dhabuu isa adda baasu hojjettoota waan kana qofaaf oolan qabu. Nyaanni gabarraa bitamee dhufu akka gara masaraa deemaa jiru akka hin beekamneef jecha gara biroo geeffamee ergas booda immoo dhoksaadhaan gara masaraatti geeffamuudhaan sooratama. Haa ta'u malee seenaan kun Ameerikaa keessatti hanga bara pirezidaantii Roonaald Riigan qofaatti ture. Ameerikaa keessatti yeroo ammaa kana nyaanni pirezidaantotaaf bitamu iddoowwan garaagaraa irraa baay'atee bitamuudhaan kan geeffamu yoo ta'u isaan keessaa immoo pirezidaantonni filatanii kan barbaadan sooratu. Pirezidaantii Ameerikaa ammaa Joo Baayiden chokkoleetii baay'ee akka jaalatu namoota baay'eedhaan kan dubbatamudha. Kanumarraa ka'uudhaan chokkoleetiiwwan baay'ee yeroo tokkotti bitamuudhaan kan geeffaman yoo ta'u ergas booda inni kan barbaade keessaa filatee takkaaf lama soorata. Inni biraa fi isa dhumaa yoo ilaalle immoo waa'ee sakuriitii yookaan immoo hojjettoota eegumsaati. Hojjettoonni eegumsaa masaraa kanaa 1,200 ol kan ta'an yoo ta'u pirezidaantota maatii isaanii fi hojjettoota achi keessa jiraatan hunda sa'a 24f osoo addan cinne kan eeganidha. Akkasumas immoo pirezidaantiidhaaf alarraa eegalee hanga kutaa ciisichaatti bifa adda ta'ee eegumsa kan godhaniif yoo ta'u hojjettoota kanneeniin alattis sadarkaa biraa irra kan jiran kanneen 2,000 ol ta'an akka jira himameera. Hojjettoonni kunniin yoo pirezidaantonni iddoo tokko dhaqan uummanni bahuudhaan kan simatan waan ta'eef isaanis uummata wajjin uffata siivilii uffatanii uummatatti makamanii wajji dhaabbatu. Yoo uummanni mormii dhageessise wajji dhageessisu, yoo uummanni deeggares wajji deeggaru. Kana alatti balaan tokko kan raawwatuudhaaf deemu yoo ta'e bakka jiran walitti sassaabamuudhaan tokko ta'anii lubbuu aangawoota isaanii baraaruudhaaf jecha lubbuu ofii qaalii deebii hin qabne kaffalanii uummata dura dhaabbachuudhaan hanga wareegamanitti balarraa isaan ittisuudhaaf kan dhaabbatanidha. Maarree pirezidaantonni Ameerikaas wantoota kanneen hunda keessa darbanii hojii isaanii addunyaa ajaa'ibsiisu kan hojjetaa jiraatu jecha odeeffannoo keenya hadhaa kanumaan xumurra. Hanga dhumaatti obsaan waan nu wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Warroonni chaanelii keenya sabiskiraayib godhin sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa jecha hanga odeeffannoo biraatii walitti deebinutti asumaan nagaa isinitti dhaammanna.